Hordoftoota miidiyaa Jesus Method Ministry lafa jirtan hundumaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkam jirtu. Har'as akkuma yeroo darbee ergaa adda ta'een wal argineerra. Hamma dhumaatti nu wajjin tura. Akka isin eebbifamtan shakkii tokko illee hin qabnu. Waaqayyo isin eebbisa, hin eebbifamtu. Tajaajila kana subscribe gochuudhaan jalqaba. Akka sagalee Waaqayyoo haalota ulfaataa biyya lafaa irratti jiran kana keessatti sagaleen Yesuus maal jedha? Abdii Waaqayyo nuuf kenne maali? Lolaaf raafamuu biyyaa yommuu dhageessan hin sodaatina. Kan akkasii kun duraan dursee ta'uutu irra jira oo. Argitanii? Abdii guddaatti bahuudhaaf raafamuun biyyaa lolli isaan kun ta'uu qabu jedha. Hin sodaatina. Kun duraan dursee ta'uun irra jira oo. Garuu dhumni achumaan hin ta'u. Itti fufees sabni saba irratti mootummaa irratti hin ka'a. Socho'ii lafaa guddaan beelliif dha'ichis biyya hundumaa irratti hin ta'a. Wanti roomisiisaaf milikinni gurguddaanis waaqarraa hin mul'atu. Namoonni naasuudhaaf isa biyya lafaatti dhufu sodaatanii eeggachuurraan kan ka'e illaafu. Humnoonni bantii waaqaas hin raafamu. Itti fufeessa jiru kana dhaggeeffadhaa obboloota. Wanta ulfaataa kana keessatti misraachoo as keessatti arginu. Haalota ulfaataa keessatti misraachoo kan jedhu ilaalaa jirra. Egaa ta'iiwwan gurguddaa kana keessatti misraachoo akkas jedha. Kun hundinuu ta'uu yommuu jalqabu mataa keessan ol qabadhaa. Ol ilaalaas furamuun keessan dhiyaateera jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Asi kunoo misraachoon kan jedhu wantoota ta'an erga nutti himee booddee Yesuus wanta nuti gochuu qabnu immoo nutti hime. Hin sodaatinaa. Wanti kun ta'uu isaa yommuu argitan namoonni jalqabu hin sodaatinaa. Qooda kana boquu keessan ol qabadhaa. Gammadaa furamuun keessan dhiyaateera jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ammas obboloota ko hamma gooftaan deebi'ee dhufutti obsaan danda'a. Kunoo qottuun hamma lafti bokkaa isa duraa roobuu fi isa booddee roobu argatutti obsaan danda'uudhaan ija lafaa isa gatii jabeessa hin eeggata. Isinis immoo obsaan danda'a. Deebi'ee dhufuun gooftaa waan dhiyaateef garaa keessan jajjabeessaa jedha. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 7-8 irraa yommuu dubbistan. Misraachoo argina. Misraachoon kun maali? Har'a biyya lafaa kanatti wantoonni baay'een ta'aa jiru. Naannoo keenyatti waan baay'ee argaa jirra. Haa ta'u malee obboloota ko isin maal gochuu qabdu? Misraachoon isin dhaga'uu qabdan maali? Hamma gooftaan deebi'ee dhufutti obsaan danda'a. Hamma mucaan sun dhalatee haadha boqochiisutti. Haadha jechuun kun biyya lafaa jechuudha. Ilmaan namootaa hundumaa jechuudha. Hamma guyyaan boqonnaa dhufutti hamma gaafa deebi'ee Yesuus Kiristoositti maal gochuu qabdu? Obsaan danda'uutu isin barbaachisa. Obsaan danda'a jedha. Deebi'een dhufuun gooftaan immoo waan dhiyaateef garaa keessan maal godhaa? Jajjabeessaa. Gara muuxannoo haala qonnaatti nu deebisa. Kunoo qottuun hamma lafti bokkaa isa dura roobuu fi isa booddee roobu argatutti obsaan danda'uudhaan ija lafaa isa gatii jabeessa eeggataa jira. Akkuma beekamu abbootiin keenyi qonnaan bulaan maal godhu? Bokkaa isa duraatiin lafa qotanii hin facaasu. Erga bokkaa isa duraatiin lafa qotanii facaasanii booddee immoo kan ija itti godhu immoo bokkaa isa booddee isa birraa dhufu eeggatu. Hamma sanatti obsaan danda'u. Kanaaf isinis immoo obsaan danda'a. Deebi'ee dhufuun gooftaa waan dhiyaateef garaa keessan maal godhaa jedha? Jajjabeessaa jedha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Deebi'een dhufuun gooftaa dhiyaateera. Wanti inni dubbataa ture sagalee isaa keessatti hundumtuu bara xumuraaf milikinni kenname raawwatamaa jira. Kanaafuu maal godhaa? Garaa keessan jajjabeessaa. Maal waan ta'eef deebi'ee dhufuun gooftaa waan dhiyaateef guyyaan furamuu keenya waan dhiyaateef kana misraachoon ani isin itti qabamuu qabnu. Namootaafis qooduu kan nuti qabnu misraachoon isa kanadha obboloota. Kan akka goonuuf Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Mee jireenya keessan yommuu ilaaltan haala keessa jirtaniin biyyi lafaa ba'aa mataa isaa danda'e qabaachuurra kan darbe keessa keessanittis ba'aa qabdan qabaachuu dandeessu ta'a. Har'a kan isin abdii kutachiisu, kan isin sodaachisu, kan isin yaaddeessu, kan isin boossisu maaltu jira obboloota? Kan isin irraa fagaatu maaltu jira? Hawwiin keessan, fedhiin keessan maal? Kiristoos lafa isin jirtanitti harka isin qabu barbaada. Ayyaanni isaa isiniif baay'ata. Kadhannaa godhee xumuruun barbaada. Ana wajjiniin Waaqayyoon kadhadhaa. Haala jireenya keessanii ilaalaati. Wanta isin laaffise, wanta isin sodaachise, wanta isinitti dukkanaa'e ba'aa qabdan yaaddoo keessan kan qabadhaafi fuula Waaqayyoo duratti ana wajjiniin dhiyaadhaa. Wajjiniin kadhannee ergaa keenya gara xumuraatti finna. Si galateeffannaa Waaqarra kan jiraattu abbaa keenya. Galanniif ulfinni guddaan siif haa ta'u. Ati amanamaadha. Yeroon kun yeroo addaati. Misraachoo guddaa haala ulfaataa biyya lafaa kana keessatti kan nutti himte. Deebiin kee akka dhiyaate
akkati ilmaan namootaa obboloota keenya hunduma keenya furuudhaaf gaaf tokko mul'attu sagalee kee keessatti nuuf caafameera. Hamma guyyaa sanaatti obsaan rakkina lafaa hundumaa akka obsinee darbinuuf ati nu gargaara. Yeroo kana obboleessa tokko obboleettii tokko yaa gooftaa ba'aa kan qabdu gaaffii kan qabdu dukkanaan kan marfamtu dhukkubaan kan qabamte yaa gooftaa haala ulfaata keessa kan jirtu gara keetti dhiyeessa. Fayyinni kee akka qaqqabu abdii akka taatuuf jajjabina akka taatuuf akka fayyiftu akka jajjabeessitu jaalala kee naaf haa ta'u. Hamma dhumaatti obboleessi obboleettiin dubbii keessa jiraataa kanatti qabamuun gaafatti deebitee dhuftu ulfina keessa naaf akka qophaa'aniif isaan gargaara. Kana waan nu gootuuf immoo galatoomi. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Waan nu wajjin turtaniif Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Sagantaa kana subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Ergaan itti aanee gadhiifnu dafee akkasiin qaqqabuuf inni kun baay'ee murteessaadha. Namoota kaanis ergaan kun akka qaqqabuuf like godhaa, akkuma kana share godhaa. Waan gootaniif, waan ajajamtaniif Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Ergaa biraatiin deebinee akka hin arginu Waaqayyo akkasiin tajaajiluuf humna akka nuuf kennu nuuf kadhadhaa. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessan wajjin haa ta'u.